بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه حازا والخضرة يا نربني جولي بيا ربادي سو يويسني ومن والاه أستاذ راي سيدي كي تقرتي واي قدانسا واي بكا واي بيا بهو واي جولين شمرني بيا بهودا akka gaariitti ibsitee turte godaansi sunnaadha afuu hin danda'u haa ta'u malee abbaa ittiin malu qaba ammatti yeroo ammaa kana keessatti godaansi immoo godaanni isa biraa fidee dhufaa jira keessattuu dhimmi har'a raasa'uu barbaannu dhimma ijoollee keenya ijoollee Saawudii Arabiyaa jiranii kan mana hidhaa keessa jiranii jarra raasa'uu barbaannu akkuma beekamu ijoolleen kun hojiidhaaf biyyaa bahanii rakkootu biyyaa baase rakkoon ilma namaa waan hin goone hin qabdu haa ta'u malee yeroo ammaa kana mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti haala cimaa ta'een dararaa guddaa keessa jiran mee awwala godaansi maal fakkaata san irratti aanee immoo ijoolleen kun uummanni keenya kun maal ta'uu qaba eenyutti dhaamsa dabarsinaa fi maalirraa haasa'uuf deemna kan jedhullee walitti qabannee deemna bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam waan sidibu yeroo ammaa kana keessa lafti hundi akkuma itti oowweetti fakkaatti yoo atamma fakkeenyaaf godaannisaa softe siyaasaatti achi si hirkisu sa'a kana keessa mal ilaal utuu haati isaa keessa jiraatte namni yeroo ammaa kana keessa yoo ati kaate wama godaannisaas haa ta'u wama godaannisaas haa ta'u wama godaansaas haa ta'u rakkoodhuma hawaasaa xiqqoosii akka taasifnu dhabnee bara rakkuma xiqqoosii yoo nu rakkoo hawaasaa xiqqoosii akkana ta'e namni keenya yoo ni jenne siyaasaa dhiisaa maaliif jennaan siyaasaa dhiisaa jechuun beekta akka inni barbaadu haasa'uudha siyaasaa dhiisuutu hin ta'ini akka inni barbaadu ta'uu didee waan inni barbaadu sanarraa ta'uu didee jennaani kanatu iyyuu jira yeroo ammaa kana keessa tokko kana asumatti naa qaban lammaffaa isa ani ila yoo ati haasofte yoo namni biraa yoo ati haasofte yakka yoo ana haasa'e yakka yoo namni biraa haasa'e yoo kaanii afaan biraatiin haasa'ame moo rakkoon qabu ajrii qaba ajrii qaba kan koo yakka anumti kun yakka maadha bar anumti uffatuman kakko waan ani yakke mbeeku waan ani yakkisiise simbeeku wata ko kuban qabu garuu yakka moo ana haasa'uun namni biraa haasa'uun moo rakkoon qabu online guute wama naannoo guute kana jarana waan akkana jire on jedhe ati dhiisi jennaan diddee isa naan jedhutu iyyuu jira hundaa miti gariin waa'ee godaansaa namni jireenyitti bal'atte biyyaan ba'u bar sigadera dubbe namni jireenyitti bal'atte waan ba'uufis hin qabu yoo lakjarii calluma hedheetuma fandalalaquudhaaf jecha biyya gadhiisee ba'e malee namni jireenyitti bal'atte akkitti bal'atte bakkitti bal'atte haallitti bal'atte bari ijoollee biyya arabaa jechuun pilipsi umrii jarii keessa godaananii haazaa wal khudra yaa narabni ijoollee biyya arabaati so yoo isinii sagaleen taane eenyuu isin sagalee taane jireenyi kiyya isinii yoo isinii sagaleen taane eenyuuf sagalee taane tungaala jalatti isii sheergooti buskuteen ta'e tuulaal madaamii bira dhaabbattee sheergooti tuulaal jaarsasii haammattee sheergooti ijoollee biyya arabaa waan isii ga'u jira turree bira ta'e isii sheergooti isin malee qabna ijoollee Saawudii Arabiyaa warroottan hidhaa jiran mootummaan akkuma madura galchuu jirutti galchuu tan adda dhaabuu osoo hin taane itti fufsiisuun dirqama maaliif wanni kana hin je'amneetu mana hidhaa san keessatti irra raawwatamaa jira ijoollee buskuta fakkaattee mana hidhaa ol seentuutu gubatee gartee eelee ibiddarraa fakkaatee gabbahu jira jechuudha kun gartee mootummaan xiyyeeffannoo keessa galchee duraanis itti jira akkasumatti itti fufee akka nuu galchuu gamanumaan gartee dhaamsa keenya dabarsina maaliif ijoollee qaqqaalii qabsoo oromootiif wareegama oromootiif ichi dhayxee gartee harka jara kanaa buutee hidhamte hunda achi keessa jira rabbiin warra nan dubbadde kana nan gafee rabbiin gartee hidhamaa hunda hidhaa haa baasu rakkataa hunda rakkoo haa baasu hafuudha fedhe hunda haa fuusisu taheeruma feete hunda haa heerumsiisu tagartee qabeenya barbaadde hunda qabeenya barbaadde hunda rabbi riskii nutti haa kennu biyya teenya biyya nagaa nu haa godhu gartee biislaa biitti teenya nagaa qabaattee arra gartee ichi keessatti daldalataniiti namni kun jiraataa jechuudha namni kun gartee Itoophiyaatti ilmaan kiyya duu arkuu caala haadhatiyya abbaa kiyya kanarra duu arkuu caala deemeetiin biyya dabre jeeti gartee bishaan sanirra lubbuu tana kennee deemu jira jechuudha abboleeyyan kiyya waan safaataa si oofame osoon deemuu haa du'u jee deema namni
Sigale du'a firra murteessee beekadhu. Du'a firra murteessee deemu jira jechuudha. Du'a wanni fooyyeen du'a firratti murteessisiiftu. Sigale ijoollee biyya Arabaa tan agartee guyyaa isiin rakkoo seente Profeesarri dooktarri hundi mukatti ol jechaatanii jechuudha. Gaafa immoo isiin ala jirtu gargaarsa isii gaafattan, sheerii fi laayikii isii gaafattan, sigalee ol nama kaasuu, gannama buusuu hunda isiidha guuza gaafattanii jechuudha. Diyaaspooraa kamtu ol nu kaasu jira. Isaani ka ol nu kaasu jiru rabbi gadi. Sigalee isaani ka maqaa nu godhe. Isaani ka sheer nu godhe viidiyoo teenya addunyaa nu dhaqqabsiisu. Isaani khasa yoo as biyya alaa tanatti illee namni miidhaan irra gahe sagalee ta'e TikTok irratti, YouTube irratti, maal irratti mixiqishu irra ka ta'u sigalee ummata qabsaawaa akkana sigalee if caalaa yaaduuf qabdan malee doktoroonni keenya, profeesoroonni keenyaas ni beeytan mootummaa biyya sanii sigalee mootummaa dimokiraasiin keessa hin jirre waan ta'eef ijoollee teenya hatattamaan akka chiinuu baatu itti jirtanii akka gartee chiinuu baatan ammallee baaftan خبجاني سنجافنا جت. تومي مية أتي كايروت ما عرفت تبت بيا مثريا كايروت قاربت بينا ما عرفت تبت. الحمد لله يعني توني في تكو رنفات اللي ذا عاته قرو أكبر مسات الحواسة في اللي تهو لوجانا منه الدنيا قافت عاته ويجو برسيس هذا اتقافته ما من مدرساتي معرف جولتي أشتين برسي فني ماري جولة أشتي قدانتي. سو جولتي تو أسجرا. جولتي أسجرا. ورا في المال اللي أسجرا. يرو تكيسان تلوفا يرو تكانا تلوفا ترى تكسيتي. ما عرفت في الجولة أكو ما جتة أما أنت نمني دولة أكو ما قافت جتة أتينا ما أشتي لنا ما برسيسو نما أكا دايركتر أتي يرو رجينيو mana barumsa kanatti nama mana juga bakatani ati maal fi jollete asfidde ega barsiisu taate ilmaan namaatu fi barsiifta akka maal fadfidde gaafi qaali da gaafin tuni gaafi yeroo biraallee nakkaatu yeroo horii inni sottuma sanu maatii keessaa sin kaati ati ofii jolleen te atu jollee hawaasa barsiisu jirta hay jollee te akkamittiin barsiifannee faa jechuu natti dhufa duraan dursee ani biiziidha kana malee maaliif hojii takkaafii lama faa waan dalekuuf hojii hawaasummaati jira hojii dhuunfaati jira hojii masgiidaati jira hojii madarsaati jira hojiin afur shan jaha ofiifuu yoo lakkaa'u maaliif ta masgiidaa kophaa ta madarsaa kophaa ta yeroo gargarii biyya keenyaatis ofiifuu hojii dandeesse hojii dhuunfaatis jira jechuudha san qofaa miti sunnaa rasuularraa alayhi salaatu wassalaam biyya خيسة جيران ربي يبرد أكني براتشون رسول ربي عليه الصلاة والسلام غافة إنسان جلما إنساني غافة أبان إنساني سو غارا هذا حليمة رضي رسول ربي عليه الصلاة والسلام غلا هذا إنساني حليمة أسو جيراني دوان أبان إنساني جرا حليمة دوتيتس أخاكو نساء كم أدير نساء فوريت عليه الصلاة والسلام بعديا جيسي برسيسه أفان عربا خنا كل برات شراف بعديا جيساني برسيسان أدب أماس برسي شراف حالي مقالاتي في حالي بعديا هو اللبابيخ كايرون مقالة لو فيفو قرومو مقالاتاتي مني برومساس جروخون كاريكلامني ساني هديو جمالا خيستو جولي قرآن برسيفتشو خيستو جولي أفهم برسيسو خيستي أكاسما ساينس اللي بيتي تنبيتا بي فرقة ما قد قبدو yoo ijoolleen takka asii baratte standardiin isaanii standardii internationality isaan leen standardii isaanii akkasuma beek gaafa ati so amma ijoolleen te quraana qofa barachuuf miti barumsuma akkaadamu biraatu walumaa gala asii baratu jira barumsa amantiitis barumsa saayinsiitis walumaa galattu manni barumsa bifa saniin qindaa'ee jira biyya kanatti wanni gaariin dasna joo tokko an kaayiroo keessa iskuulaan nuti amma laallee qorannee beeknu namni tokko barumsa kutaa tokko dura galmaa'uudhaafu kutaa jalqaba at least juuza takka hafazuu qabdaadha. Kutaa lammadaa namni tokko galmaa'uudhaaf namni sun juuza sadii hafazuu juuza sadii moo juuza lama hafazuu qaba. Kutaa kudhan akkana yoo ijoolleen galmaa'uu barbaadde teestii isaan fudhatu jira. Keessattuu qura'aana at least juuza 15 ilaa 20 hafazuu qabda. Wanni isaan qaban jechuudha ulaagaaleen isaan qaban. So kuni maal godha namni tokko quraana hafazuu irratti dhiibbaa godha jechuudha ni fattanamta so kanaaf keessattuu namoonni Ameerikaa jirtan keessattuu ijoollee isaanii yoo quraana barsiifachuu barbaadan umrii xiqqoodhaan keessattuu umrii
jaharraa torbarraa saddeetirraa osoo jalqabanii maaliif eegaas dhufan booda fatanaa kanaa fi waa hedduu jiraame jalqaba umrii kanarratti osoo godhanii bareedaa jeetii yaada yeroo hedduu ijoollee umrii 14 15 faa fidanii mana barumsaa gisee isaan barbaadan sadarkaa isaan sila umrii isaaniitiin biyya kana wanti gaarin akkuma Ameerikaati namni umrii 5 kutaanii seenuu qabutu jira kutaa namni umrii 6 kutaanii seenuu qabu jira akkuma standardii Ameerikaatti jira sanumaa ugaa wanni gaariin sila umrii ijoollummaatti osoo fidanii barsiisanii gaarii wanni ammaas lamada natti tolu biyya kana akhlaaq barataan barsiisaa kabajuu barsiisaan barataa kabajuu barumsi kuni barumsa qofaa miti adabaatu jira adabni ati ijoolleetti barsiistu barsiisaan bifa ijoolleetti barsiisu bifa gartee amantiidhaa waliin faalleessine bifa aadaa bareedaa keenya ka amantiitii waliin faalleessine gisee ta'u dassija qalbileen ganagayaan si raftee jechuudha haalli garii amma haalli biyya keenya keessatti jiru fakkeenyaaf ijoollee umrii xixiqqoo umrii 6 umrii 5 dhalaa fi dhalaa wal fuudhuun akka humaa hin qabne dhiiraa fi dhiirtii akka wal fuudhuun humaa hin qabne ijoollee barsiisan ati amma daa'ima umrii 5 umrii 6 iskuulatti ergatta iskuula naa barataa jettee ergatta jechuudha ati deemtee dalagaa daleedee laffaatee ilmi kiyya kun naa baratee bakka guddaa naa ga'eetta mana dhufee gaafa kan ilmi kee umrii 15